baay'ee wanta nama gaddisiisudha. Xonqaayin osoo inni waraabessa qalee tiruu waraabessaa garaacha waraabessaa osoo inni baasaa jiru qabameetu jira. Abbaa ምን እያረክ ነው? ስጋ ቪዲዮ isaa bal'inaatiin walitiin ilaallaa bara akkamii keessa jirra kan jedhu fegaa hunda keenyaaf ምን ይሰራል? baasee gurguraa maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaayinaalii yuutuubii dhangaa lubbuu hundumti keessan bakka fi lafa jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu galanni fulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti guyyaa har'aa kana viidiyoo kana keessatti kan laallu baay'ee wanta nama gaddisiisudha. Xonqaayin osoo inni waraabessa qalee tiruu waraabessaa garaacha waraabessaa osoo inni baasaa jiru qabameetu jira. Abbaa ምን እያረክ ነው? ስጋ ቪዲዮ isaa bal'inaatiin walitiin ilaallaa bara akkamii keessa jirra kan jedhu fegaa hunda keenyaaf gaaffiidha. Barri kuni bara itti xonqaawonni falfaltoonni murtoonni itti salphatanidha. Waaqayyoon hojii daba isaanii hojii ammeenya isaanii baasee addunyaatti mul'isaa jira. Bal'inaatiin viidiyoo kana kan waliin ilaallu ta'a. Video kan hundumti keessan share godha, like godha. Warreen haaraa taataniin gara chaayinaalii dhangaa lubbuutti dhuftan immoo baga nagaadhaan dhuftanii subscribe gochuudhaaniin mallattoo bilbilaa tuquudhaan all ishee jetturra kaa'uudhaan yeroo hunduma viidiyoon asii gadhiifamu akkasin bira ga'u taasisaan affeerraa qophii kooti kallattiidhumaan gara qophii keenyatti darbina. አያችሁት እጅግ በጣም ስለገረመኝ ነው። ጅቡ ሞቶ የጅቡን አንጀት እያወጣ ነው እና የሚቀርጸው ሰውዬ ስጋ እየበላ መስሎት ይሄ እኮ አይበላም ጅብ ነው ምን እያረክ ነው ሲለው አይ አንጀቱን ወስጄ ልሸጠው ነው አለና baay'ee wanta nama ajaa'ibudha. Baay'ees wanta nama gaddisiisudha. Namtichi viidiyoo kana waraabetti goree maal gochaa jirta jedheeni jalqaba irratti egaa namtichi viidiyoo kana waraabe akka waan inni foon waraabessaa kana nyaatu itti fakkaateeti jechuudha. Garuu itti siqee gaafa gaafatu maal gochaa jirta jennaani gubbatii yookiin immoo tiruu baasaa jira jedheeni maal goota jennaani fuudheen gurguraa jedheeni jechuudha. Namni tiruu waraabessaa bitu yookiin immoo namni garaacha waraabessaa bitu kun maal gochuudhaaf bita kan jedhus gaaffii biraa keessa wanta nama galchudha. Kanaan wal qabachuudhaan eegaati yeroo hammaa kana gogaa waraabessaatiin akkuma yeroo darbe immoo xonqaayin argitaniitu shaggarsiitii keessatti mataa waraabessaa wajjin qabame sun jechuudha. Mataa waraabessaa kana awwaalan jiru. Garaacha waraabessaa fuudhanii kan ittiin xonqolaa hojjetan jiru. Tiruu waraabessaa fuudhanii kan ittiin xonqolaa hojjetan jiru. Rifeensa isaa, gurra isaa, ija waraabessaa fuudhanii, luka isaa fuudhanii kan ittiin xonqolaa hojjetan jiru. Kanaaf egaati namtichi kuni tiruu waraabessaa kana yookiin immoo garaacha waraabessaa kana qalee kan gurguru yoo ta'e namoonni irraa bitan sun maal gochuudhaafi nyaachuudhaaf immoo mana ol kaawwachuudhaaf immoo tiruu waraabessaa maalidhaan godhu kan jedhu egaati. Egaa hundumti keessan akkuma beektanii ittiin xonqolaa ittiin falfala hojjechuudhaaf malee waan biraadhaaf akka fayyaduu hin dandeenye seera uumamaa keessatti egaati waraabessi kan hin nyaatamne ta'uusaa macaafa qulqulluu irrattis kan balaaleffatamu ta'uusaa ni beekna jechuudha. Osoo sangaa ta'e yookiin immoo osoo oolaa ta'e ni nyaatama jenna. Waraabessi garuu dhala namaadhaan kan hin nyaatamne ta'uusaa namni kamuu ni beeka waan ta'eef jechuudha. Kun egaa wanta baay'ee nama gaddisiisuu fi namoonni baay'een egaa hojii falfalaa fi hojii xonqolaa kan irratti bobba'anii akka isaan hojii hamaa hojjechaa jiran asirraa hubachuun ni danda'ama jechuudha. አንዳንድ ሰዎችን ስጠይቅ በጅብ አንጀት ብዙ መተት ይሰራል ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉና አሁን ፈጣሪ ቅር ይበለኝና እዚህ ጋር ያለው ሰውዬ ሲታይ ጤነኛ አይመስልም ማለት እብድ ነገር ይመስላል። ነገር ግን ብዙ ሰዎች አንዳንዴ እብድ መስለው ነው ብዙ ችግር ሌላ ሰው ላይ የሚፈጥሩትና namtichi kun amma gaafa laaltanii nama fayyaan fakkaatu nama maraate yookiin immoo maraataa fakkaachuudhaan jechuudha kan inni waraabessa kana qalaa jiru. Namoota tokko yeroon gaafadhu garaacha waraabessaatiin xonqaayin jabaa yookiin immoo xonqaayin guddaa fi hamaa ta'etu hojjetama naan jedhanii natti himanii jechaa jira jechuudha namichi viidiyoo kana hojjechaa jiru.
Egameesti namoonni beektu yoo jiraattan kanaan wal qabatee fi wanti isinirra qaqqabee jiraachuu danda'a. Seenaa jireenya keessanii wajjin wal qabsiisuudhaan naannoo keessanitti wanta raawwatame wajjin wal qabsiisuudhaan yoo ilaaltan wanti kun maal fakkaata? Akkasumallee naannoo keessan xonqaa'onni jiraachuu danda'u, daftaroonni jiraachuu danda'u. Yeroo hundammoo tareetitti siqeenya yookiin walitti dhufeenya kan qabda yoo jiraattan waan isinitti fakkaate komentii irratti osoo naa barreessitanii fuulduraaf illee barumsa guddaa nuu ta'uu danda'a. Maaliif chaayinaaliin kun kan ittiin walirraa barannu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf egaa namoonni baay'een isaanii maal godhu maraataa fakkaachuudhaan nama fayyaa hin qabne fakkaachuudhaan namoota baay'ee kan isaan fayyaa dhorkanii maraataa fakkaachuudhaan namoota baay'ee kan isaan maraachan jechuudha. Xiyyeeffannoon keenya yeroo baay'ee namoonni fayyaa waan isaan hojjechuu qabanii fi namoonni maraatan waan isaan hojjechuu qaban beekamaadha jechuudha. Namoonni maraatan qoshashaa adda addaa balfa garaagaraatti kan isaan guuranii iddoo hin taane iddoo xuraawaa iddoo balfa garaagaraatti kan isaan argamanii iddoo hin filatanii kanaan wal qabachuudhaan namni fayyaa hin qabne iddoo akkasitti gaafa argamu namni fayyaa qabu immoo callisee kun maraataadha jedhee bira darba malee namni xiyyeeffannoo itti kennee maal hojjeta maal gochaa jira jedhee yaadu tokkollee waan hin jirreef isaanis maraatuu fakkaachuudhaan jechuudha kan isaan deemanii waraabessa qaluudhaan wantoota garaagaraa awwaaluudhaan waan garaagaraa hojjechuudhaan jechuudha uummata keenya kan isaan maraachaa jiran jechuudha. ሌሎችን ሰዎች የእውነት የሚያሳብዱት እነሱ አውቀው አበዶ ነው ሌሎችን ሰዎች ግን ያሳብዳሉና አሁን አንድ እብድ የሆነ ሰው መቼም አንጀት ወጥቶ እንደሚሸጥ እንዴት ሊያቅ ይችላል? እኔ እዚህ ጋር ስለገረመኝ ነው። nuti asirratti hubachuu danda'u nurra jiraatuu fi fuuldurattis xiyyeeffannoo gochuudhaan naannoo keenyatti namoonni maraatuu fakkaatanii gaafa isaan dhufanii balfa garaagaraa yeroo isaan baatanii ba'aa garaagaraa feestaala garaagaraa guuranii yeroo isaan baatanii fi yeroo isaan iddoo adda addaa deemanii taa'an maal hojjetu jennee tukurati yookiin immoo xiyyeeffannoo irratti gochuu akka qabnuu fi wanti kun isin barsiisa yookiin immoo hubannoo isinii kenna jedheetan yaada jechuudha. Namichi kun maraatuudha otoo ta'ee akkamittiin garaachi waraabessaa akka gurguramu beekuu danda'ee fi akkamittiin immoo gurgurachuudhaa fi garaacha waraabessaa kana qalee baasuudhaa fi fedhii argate kan jedhu beekuu nurra jiraata jechuudha. Maraataa jechuun gonkumallee sammuu isaa waa tokko kan hin hojjennee fi waa beekuu kan hin dandeenye waan ta'eef iyyuu xiyyeeffannoo qarshii yoo kenniteef jechuudha. Maallaqa yoo kenniteef maraataan maallaqa sirraan fudhatu jechuudha. Waan nyaatu bichaa waan dhugu bichaa arganna yeroo sanitti itti fayyadamee waan dhuguu fi waan nyaatu qofa kan inni fudhatee deemu malee maallaqa illee yoo kenniteef sirraan fudhatu jechuudha. Maraataan yoo kadhataa ta'e malee. Namichi kun garuu maal jechaati kan inni jiru gubbatti waraabessaa kana yookiin immoo garaacha waraabessaa tiruu waraabessaa kana fuudhee maalan godha nan gurguraa jechaati kan inni jiru jechuudha. Kanaaf warri irraa bitanis namichi kunis kan gurguruudhaaf deemu kunis xiyyeeffannoon isaa maaliif beekanii maraatanii nama maraachuudhaaf warra deemanidha jechuudha isaan. አንዳንድ ሰዎችን ስጠይቅ በጅብ አንጀት ከፍተኛ ጥንቆላ ይሰራበታል ብለውኛልና እናንተም የምታውቁት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አውቆ አበድ ያልኩት መቼም አይምሮን ያመመው ሰው በዚህ መጠን አስቦ አንጀት አይጎረጉርም ብዬ ነው። ምክንያቱም ይሄ ሰው እንደዚህ እብድ መስሎ ሌላ ሰው ለምሳሌ የሆነ ነገር ሲያረግ ቢያየውም ልብ ብሎ አያየው። ምክንያቱም አይብድ ስለሆነ ነው እዛጋ ቆሻሻ ምናምን እያነሳ ይሆናል ብሎ አልፎት ይሄዳል። ነገር ግን እሱ የሆነ አላማ ወንጀል ቀበሲኒ ካሴዳ ያኒ inni kaasaa jiru maraataan fakkeenyaaf yoo inni qoshashaa garaagaraa kaasu balfa garaagaraa gaafa kaasu namni tukurati yookiin xiyyeeffannoo itti kennee isa laaluu hin jiru jechuudha. Garuu namichi kun maal jechaati kan inni jiru gubbatti waraabessaa kana nan gurguraadha kan inni jechaa jiru viidiyoo isaa dhumarratti waliin dhaggeeffanna wanta inni afaan isaarraa dubbate. Kun maal jedhee yaada isaa keessatti tiruu waraabessaa kanaan garaacha waraabessaa kanaan xonqolaa hamaa ta'etu hojjetama naan jedhan namoota tokko tokko gaafannaan jechaati kan inni jiru. Meeshaan kana wal qabsiisuudhaan wanti beekta yoo jiraate komentii irratti naaf barreessa. Dhugaatii xonqaawonni egaa kana wal qabsiisuudhaan wantoota garaagaraatiin kan isaan falfala gaggeessanii akkuma sila amma viidiyoo irraa argitanii garaacha waraabessaa, tiruu waraabessaa, mataa waraabessaa, luka waraabessaa, rifeensa waraabessaa akkasumallee wantoota garaagaraa hantuuta hindaaqqoo wantoota garaagaraa fayyadamuudhaan jechuudha kan isaan awwaalanii fi kan isaan falfala kana yookiin immoo xonqolaa kana kan isaan hojjetanii fi kan isaan namatti balleessan jechuudha. Guutumaa guututti kaayyoon isaanii maal inni yoo jenne nama balleessuudha bakka guutumaa guututti nama balleessuu namni hojjetee akka hin arganne namni akka hin milkoofne bahee akka hin galle fayyaa akka hin arganne hojjetatee nama guddaa akka inni hin taane irratti xiyyeeffachuudhaan foon namaa uffachuudhaan deddeebi'an garuu daabiloos warra ta'an seexanadha jechuudha keessaanii yaada uffatu yaada nama fakkaatu bifa namaa qabu malee guutumaa guututti jechuudha hojii isaaniitiin adeemsa isaaniitiin maalitti jijjiiramaniiru seexanatti jijjiiramaniiru jechuudha daabiloositti jijjiiramaniiru maaliif hojii dhalli namaa hojjetu osoo hin taane hojii daabiloos hojjetudha jechuudha kan isaan hojjetanii guutumaa guututti daabiloosi kan isaan warrase yookiin immoo
guutumaa guututti kan isaan booji'edha jechuudha namoonni akkanaa kuni. Kanaaf namoota akkanaa egaa sirriitti xiyyeeffannoo gochuudhaan irraa of eeguun barbaachisaadha. Naannoo keenyattis namoonni balfa garaagaraa yeroo isaan maraataa fakkaatanii baatanii deemanii fi yeroo isaan iddoo adda addaa taa'an yookiin lafa qofforan sisteemaan maraataa fakkaachuudhaan jechuudha kan isaan waa awwaalanii deemanii kan isaan waa godhanii deeman jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha jechuudha. እንግዲህ ከዚህ በሚያወጣው አንጀት የስንት ሰው ህይወት ሊበጠበጥ ወይም ደግሞ ሰላማዊ ህይወት ያላቸውን ሰው ሊያናጋ እንደሚችል ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። ለማንኛውም ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የምታውቁት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በተወሰነ መንገድ ግን ቪዲዮውን እንየው ምን እንደሚልም እንስማው። keessumattuu godinaalee Oromiyaa guutuu keessatti xonqaawwanni karaa adda addaatiin kan isaan bittinnaa'anii jiranii maraataa fakkaachuudhaanii kadhataa fakkaachuudhaanii nama hojii qaansaraa hojjetu fakkaachuudhaanii karaa adda addaatiin jechuudha hojii hammeenya isaanii biyyattii kana keessatti kan isaan bittinneessaa jiranii Oromiyaa qofa miti guutummaa biyyattii hunduma keessatti jechuudha hojii daba isaanii kan isaan hojjechaa jiranii. Kana gochuun isaan immoo egaati jalqabaa akkuma isinii kaasuudha yaade jechuudha ofii isaanii beekanii maraataa fakkaatanii nama maraachuudhaan jireenya namaa kan jeeqaniif qarshii iddoo adda addaatii fudhachuudhaan namatti ergamuudhaan hojii dabaa kana warra hojjetan waan ta'eef jabaannee of eeguun barbaachisaadha. Kadhannaadhaan cimuun barbaachisaadha. Tsuumaaf kadhannaadhaan cimuun barbaachisaadha. Sabala deemuun barbaachisaadha. Mana ofitti qe'ee ofitti sabala facaafachuun barbaachisaadha. Yeroo hunda galgalaaf ganama yeroo hundumayyuu kadhannaadhaan jabaachuun barbaachisaadha. Mee afaanuma isaarraati namicha viidiyoo waraabuu wajjin wanta inni haasa'e waliin dhaggeeffannee adeemna. አባባ ምን እያረክ ነው? ስጋ ታዲያ ይሄ እንዴት ይበላል? ጅብ እኮ ነው። ጉበቱ ምን ይሰራል? ራሴ ቁርቁራይ ይሄ እኮ ጅብ ነው። አላወቃችሁም እንዴ? ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ። እጋ ከነፈካታ እጋ ወንሲን ጀዱ ዮዝራቴ ንጉዳን ጀባኔ ኦፌ ጉዳ እስራኤል ረት ሞሪ ፈልፈልን ወጀቱ ጀቱዳኒ መጫፈ ቁልቁሉ ከሰተ ተኮ በሬፈሜ ጅሩ ኩኒ ወንቲ ሐማን ኩን ወንቲ ፈልፈላን ኩን ሞራ ኩኒ ኑረት ከኒን ወጀቹ ዲሱ ደንደው ዮኑቲ ከደና ጎኔዳ ዮኑቲ ጾምኔዳ ዮኑቲ ወጂ ጋሪ ቀባኔዳ ዮኑቲ ገልገላ ፍገነመ ይሮ ሁንዱማ ሰገነ ዮ ዋቀዮን ከደኔዳ አመንታ ጉቱ ዮ ቀባኔዳ ጀቹላ ዮ አመንታ ጉቱ ሂንቀምኑቴ ዮ ዋቀዮቲ ሂነመኑቴ ከደና ሂንቀምኑ ታናን ጾመ ሰገኒ መነ ኬኛ ኬሰ ጅሬኛ ኬኛ ኬሰ ከደና መነ ኬኛ ሂንጅሩ ታናን salphaadhumatti jechuudha hojiin afuura hamaa kun jireenya keenya jeequu danda'a jechuudha jireenya nama hedduu jeeqameera gaa'illi nama hedduu diigameera namni hedduun fayyaa dhabeera namni hedduun nageenya dhabeera namni hedduun barakata mana keessatti dhabeera daldalatee hojjetee bu'ee bahee osoo xaaruu osoo dadhabuu garuu bakka yaadu gahuu dadhabee jira jechuudha kanneen kana taasisan maal inni yoo jenne ka'oomsisaa egaa wantootuma sila ji'a kana keessa haasaa turredha jechuudha hojii daftaraa kanaa wal qabate hojii xonqaa'ee kanaa wal qabate hojii matatii kanaa wal qabate biyya keenya guddina kan dhoowwe biyya keenya nageenya kan dhoowwe nama keenya fayyaa kan dhoowwe namni hospitaalatti iddoo sabalaatti iddoo garaagaraatti mana yaalatti akka dhibamaa ta'e algaa irratti hafu kan taasise fayyaa akka dhabu kan taasise jireenya akka inni qaala'u kan taasise hojii daftaraa hojii xonqolaa kanadha jechuudha. Namni yeroo itti akka namaatti yaadu dhiisee bineensaa gadi ta'e yeroo itti horiidhaa gadi ta'e irra gameera jechuudha. Macaafa qulqulluu keessatti maal jedha? Harreen illee abbaa ishii beekti jedha. Horiin illee qe'ee beekaa jedha. Namni garuu Israa'el garuu waaqa isaa wallaale jedhee akkuma barreeffame egaa namni bineensaa gadi sareedhaa gadi yeroo itti ta'edha jechuudha. Hojii sareen hin raawwanne hojii sareen bakka sareen hin dhaabbanne itti dhaabbachaa jira jechuudha. Dhalli namaa egaa otoo laaltanii sareen iddoo kana hin deemtu waraabessa nyaachuu hin deemtu waraabessa qaluu hin deemtu jechuudha. Dhalli namaa garuu sareedhaa gadi ta'e uumamaa gadi ta'e karaa adda addaatiin hojii balfaa hojii waaqayyoon hin jaalanne raawwachaa jira jechuudha. Dhalli namaa fakkaattii waaqayyoo ta'e kan inni uumama kabajamaa ta'e osoo jiru bakka salphinaa bakka ajaa'aa bakka xiraawaa bakka balfaa bakka waaqayyoon ittiin erginetti ofii isaatii ergamuudhaan hojii daabiloosiin hojjechaa jira waan ta'eef egaa of eeggachuun barbaachisaadha. Keessumattuu jechuudha hojii daftaraaf xonqolaa irratti bobba'uudhaan jireenya isaanii kan gaggeessanii fi ofii isaanii maraatanii nama kan maraachan ofii isaanii badanii nama kan balleessan aaxifuu xafii warri ta'an
hojii kana irratti bobba'anii kan jiraatanii fi dhala namaa dogoggorsiisuudhaaf immoo Soodomii fi Gomoraa warreen hojjetan dhiira dubartiin dubartii yeroo itti gaa'ela gaggeessanii fi gaa'elaan warri hidhamanii jiran gaa'ela nagaatti akka hin jiraannee fi kan isaan hojjechaa jiranii akkasumallee jechuudha shamarran hedduutti fayyadamuudhaan hojii hafuura hamaa kanaan qabsiisanii addunyaa irratti bobbaasanii jiru. Dhalli namaa qaama isaa kabajamaa sana uffataan uffachuu akka qabu eeyyamameef osoo jiru qullaa isaanii kan deeman asitti kutatanii kan deeman qullaa isaanii kan yaa'an Soodomii fi Gomoraa hojii Soodomii fi Gomoraa kan hojjetan dhala namaa kan dogoggorsiisan namni gaa'elatti cimee akka hin jiraanne namni nageenya akka hin jiraanne kan godhan addunyaatti bobba'aniiti kan isaan jiran waan ta'eef warreen akkasii irraa of eeggachuun barbaachisaadha. Barri keenya egaa bara dhumaatiin bara dhumaa kanatti immoo egaa jabaannee kadhannaa gochuun barbaachisaadha. Hanga dhumaatti kan dhaabbate ni fayya jedha waan ta'eef iyyuu egaa isaan kun jalqaba ciniinsuuti akkuma jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee dhufaatii isaa nutti hime sana bara dhufaatii isaa kanatti bara dhumaa kanatti wantoota nuti kanaan dura dhageenyee hin beekne wantoota nuti kanaan dura arginee hin beekne ni dhageenya ni argina lolaaf oduu lolaa dhaga'uudhaaf jirtu mootummaa irratti ka'a sochiin lafaa iddoo adda addaatti ni ta'a beelli ni gaggeeffama akkuma jedhee dubbatee egaa wantoonni hin gaggeeffamne wantoonni hin raawwanne hin jiru hundumtuu raawwachaa jira. Addunyaa guututti wangeelli lallabama garuu namni dhagahu hin jiru. Addunyaa guutuu irratti mana ijaarsutu baay'ata garuu namni keessa jiraatu hin jiru. Jechuudha wangeela irratti akkuma dubbatame akkuma barreeffame yeroon kun yeroo dhumaa ta'uu isaa beeknee jabaannee kadhachuun barbaachisaadha. Bara kana keessatti keessumattuu jabaatanii dhaabbachuun gaabbii galuun amantaa ofiitti cimuun osoo hin shakkiin osoo hin raafamin dhaabbachuun fooniif dhiiga waaqayyoo fudhatanii murtaa'anii jiraachuun egaa wareegamummaa bara abboonni keenya wareegamummaadhaan darbanii sana caala wareegamummaadhaan waan walirraa fagaatu yookiin immoo isaa gadi waan ta'u miti waan ta'eef iyyuu jabaannee dhaabbannu waaqayyoon nu cimsu waaqayyoon nu eegu. Eegumsi waaqayyoon nurraan fagaatiin humna hafuura hamaa kana waaqayyoon warra dabtaraa warra xunqaayiidhaan falfalaan hojii hamaa hojjetanii saba keenya xureessan kana waaqayyoon isaan haa balleessu biyya keenyaaf immoo waaqayyoon nagaa nuuf haa kennuun dhaamsa qophii kiyyaa har'aatii viidiyoo kana sheer gochuudhaan namoota hunduma biraan nagaa viidiyoo kan biraadhaan hanga walitti deebinutti immoo nagaan tura.